Shama harka fuudhee tokko kan jirtu nagaa keessanii nagaa fuuti gala karabbii ifama sinirraa baay'een ture biti warri amantaa islaamatas immoo bageessiniin ga'e jecha harroon hin jettaa sammuu akka nuwannaan hin jenne sammuu nama ofiitiin ta'e badee ture viidiyoo illee isiniif waraabuu hin dadhabe harroon viidiyoo bareedaa diraamaa bareedaa yoo maduraa kutaa lammaffaa sinaaf yerin ture inni immoo kutaa sadaffaadha diraamaa baay'ee namatti toludha waan baay'ee irraa hubatti jedhee yaada waan baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisa jechuudha kanaaf laalatti yaadatti kenna warroonni immoo isinitti tole koomentii jalatti yaada keessan hundumaa barreessa amma immoo viidiyicha daawwannee kaanee walitti deebina isiniin jedha hangasiif turtiin keessan nafaana haa ta'u. Pero arresta yung dem tumiti? Lak, arresta yung dem mananol. Isho, arro mali baga mananol. Hero ka arro sa yung stis sa turisila. Ana arro mali sambata, frojini manaola, jala hero ka na duni. Ano na ako? Rosa na may react ba diya? Akka duri bayan na gidi. Pero, ofiket jete timini akka niriyan goda ni kan barbadu. Next ko duba sa siko yan ni. Waamana fiduu kana yaadame firoo akkan laalaa jirutti garuu situ boone malee dubartoota si barbaadan hedduutu jira. Bilu, needisi. Namni hundumtuu akkuma keessatti fakkaata. Namni baay'een faayidaadhaaf namatti dhiyaata. Ani immoo warra akkasiin barbaadu. Dhugaatti seerumsisee ka'een fuudha. Caanta dhagaanii jirtaa waan inni jedhu. Osoo isinne rumiin furujachaa jiran firoo. Dhugaa isaati bar. Inni si'iifi haadhas akka abbaas waan ta'eef erga seerumsiisee booddee fuudhuu ni danda'a. Ishoo itti naaf himi. Maal taateef immoo waggaa gammadanii na caaluun duraa fakkaatti immoo ani immoo jalqaban sunni fuudhiin hin heerumu. Kanaaf osuma wal morkii dhaabannee hafna jechuudha. Sitti fakkaatu taatu. Maal qabaayyuun osoo jiraatanii kan argan. Baanti. Ati guyyuma guyyaadhaan osoo maqaa isheen kaasanii noltu miti. Maalan godha? Maalan godha ayyuun anaafis haadha turani bara. Biyyoon itti salphattu. Caartuu. Ati haadha keenya. Nuti suma ijoollee keeti. Simiti kan nu guddise. Dhugaa keetii firoo koo. Ijoolluma kiyya. Adara, ijoollee koo sonaan jedhanii boqotan. Ati immoo mee caamtu si jalqabe immoo bunni gubachaa jira raafaa simee. Tole. Baay'ee akkana gataa jirtu garuutti beekama. Ati dubbiin dhiistu miti. Silaasiif wanta hundumtu dubbiidha. Maal jedhure? Siin yeroo gaarii dabarsine dheeroon dhufu ati yeroo hundumaa dubbii jalqabda. Viidiyoon kana fakkaata baay'ee nama kofalchiisa miti baay'ee namatti tola. Yaa namoonni keenya waanuma jiruudha waanuma addunyaa kanarratti mucayyoo baay'ee garaa nama nyaatti. Gizee hundaa waamu abbaa ofii haasofti waamu abbaa ofii haasofti.
baay'ee obboleettiin ishee immoo lakkii waa'ee kanaa dhiisii jireenya kee fooyyeffadhu jetteeni ishiin garuu kan isheen jettuun hin dhageessu. Yoo viidichoo immoo guutuusaa yoo barbaadan yeroo biraa isiniif mo'attasa. Baay'ee namatti tola jedhee yaada garuu waan akka yaada kiyyaatitti waan baay'ee irraa hubadha jechuudha. Waan baay'ee waanuma immoo ta'uu dhalleedha. Waanuma jiru dhugaa ishiiti. Yoo namni abbaa ofii kana yeroo xiqqeenyaa abbaan bakka hojiitti gisee hojjetu suuraa isaa irratti gisee biraa liinkii guutuusaa viidiyoo kee jala isiniif kaa'a. Baay'ee garaa nama nyaata osoo hojii hojjechaa jiru haadhaan qabanii osoo hojii hojjechaa jiru abbaa mana kiraa keessa jiraatu abbaan manaa kan kiraatti kenne dhufee birrii kiyya yoo borutti hin qopheessinii mana gadhiistaa jedheeni jennaan rifatee achumaan lafa dha'ee viidiyoo isaa guutuusaa isin gammachiisa. Waan baay'ee irraa hubattudha yaada. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha diraamichi kun jechuudha. Guddaa immoo duraanuu hin beektu yoo maqaa jijjiirrate malee inni kun guddaadha. Baay'ee namatti tola innis. Ammallee meeqoo viidicha sallaa xiqqoo ammallee viidicha sin affeerikaan walitti deebina. Innis niin jedha. Afaana tura. Dibayati. Dargaggeemmoo miiceekudhaaf malee dhufi yaadaanis dheegaan jira waan isaa. Waan nyaatamu jiraatu. Waan nyaatamu jiraatu. Keessi. Seedha fooni yookaan? Gaarii seefoo. Naan fudhaanii. Nyaata taata. Argatu nyaateeramu. Hojii kee arofsiin dhiphisnee garuu miidha. Amma hin jalqabutti iyyuu jarjareera. Hojii kee sana fakkaatu garuu dhiistee akkamitti hojii jijjiiruu yaaddee takkaatti. Sanarraan koomishinii argattu yaadi. Manni kunillee siini barkanan kanatti bareeda. Ana taanaan qarsheen argadhu yaadi. Geejibarraa iyyuu nafu. Sirriidha siifoo koo yeroo gabaabaadha. Yeroo xiqqoo booddee sadarkaa fooyya'aan argadha. Ani kan hin jedhu akkamitti garuu waajjira kee haaraa kanatti amanamummaan kana argatteeti? Siifoo koo yeroo gabaabduu booddee sadarkaa fooyya'aan argadha. Sadarkaa fooyyeffachuuf immoo jabaatanii hojjechuun gahaadha. Ani immoo beeku hojii irratti ejjennoo hin qabu. Isa dhugaa kee jette. Si wanta gochuu qabdu irraa maaltu duubatti si deebisa jetteeti? Sirriidha siifoo koo. Siifoo koo amma hojii koo kana sarara qabsiisee waadaan abbaa kootiif seene galmaan ga'u qofa kanan barbaadu. Maaloo dhiisi kenna. Maaloo dhiisi. Gadooma kana dhiisime. Gadoo waan tokko faayidaa siin qabu jireenya kee tadheessa. Siifaan. Abbaan barsiifis abbaadha. Hin qaanoftu ati dhiisi gaafa naan jettu. Dhiiga abbaa kootii deebisuu irraa wanti duubatti na deebisu tokko illee hin jiru. Ni beekta kenna. Obboleettiin ani tokkitti qabu si dhaban. Haadhaan qabu, abbaan qabu. Fira iddoo tokko kufneen eessatti kufan jedhee nu gaafatu hin qabnu gara. Mee abbaaf maal gochuu dandeenya amma teenye? Filannoo nuti qabnu tokko jireenya keenya gammachuu jiraachuudha. Sanarraan maal dhabne? Waan hundumtuu nuu guuteeti barkan jiraachaa jiru. Haala kanaan siinaan iyyuu akka hin dhabneen sodaadha. Hoo! Siinaan naan jedhe. Yeroo ammaa siif dhugaa tokko sitti immoo wanti na yaaddeessu eebeluu dhabuu eebeluu argachuu miti. Dhiiga abbaa kootii deebisuu qofa. Dhiiga abbaa. Kana fakkaata har'a kanuma irratti dhaabna jedhee yaada. Waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee namatti tolu. Namoonni isinii tolee laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kan maatii koo hin taane immoo kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Yerootti waan adda addaa diraamaa, hibboo, mammaaksa, oduu durii, baacoo waan adda addaa viidiyoo kee jala yoo deemtan waa hedduu argattu jechuudha. Waan baay'ee irraa hubattu.
Kanaaf warri maatiin taane immoo kotta maatii kootti dabalama isiniin jedha. Warri maatii koo taatanii hanga mana hordofaa turtan immoo baay'ee guddaan isin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jecha. Kanaaf viidiyochi keenya kana fakkaata. Har'a immoo asirratti dhaabata. Yeroo biraa immoo viidiyocha kutaa arfaffaatiin walitti deebinaan isiniin jedha. Kutaa arfaffaas immoo asumarraan itti isiniif fuufa. Linkii isaa guutuu yoo barbaadan immoo ani wanni jala nan kaa'a. YouTube kee jala isiniif nan kaa'a. Warroonni linkii guutuu isaa barbaadan achi jala laaluu hin dandeessu. Achirratti sheerii gochuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Wanti isiniin galle yoo jiraate na gaafadhaa. Warroonni immoo lakkoofsa gisee baay'ee lakkoofsa keenya maxxansi jettanii na gaafachaa turtan lakkoofsa isinii maxxanseen ture yoo arguu baattan malee amma isinii maxxanseen ture nan balleesse yeroo muraasa jechuudha. Kanaaf dhiifama waliin warri immoo lakkoofsa sana ammallee isiniif hin galle ta'e na gaafadhaa. Rakkoon qabu koomentiin isinii erguu nan danda'a. Inni isinii jedha akkasii har'aas irratti dhaabnaa. Nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadhaa. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaan isiniin jedha.